Ashama ilmaan Oromoo kan biyyoota garaa teessanii karaa social media qabnu hundaan nu hordofutti jirtan nageenyi Rabbii guddaadha bakkuma isin jirtanitti laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree isin bira haa ga'u. Kan isiniin Roobaa Ahmadii kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11 Oromiyaa HD11 reaaktii garaagaraatii fi wanta takka isin biraan gahaa ture ammallee isin biraan gahutti jira. Egaa subscribe, like fi share nu gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nama biraatu nama gartee gosaan nama arrabsuu, nama beekaa arrabsuu, nama gartee waa'ee gandummaa haasawuu follow gootanii guddisu jirtan. Siigalee ana gama YouTube'iitiin subscribe na godha, like illee share illee heddumeessa. Arra maal irraa dubbattanii yoo jettan arra immoo kan irraa dubbadhu arra waa'ee siyaasaati. Gaamman tan akka Itoophiyaatti filannoo 2018 paartiin adda addaa filannoo dorgomuuf yaada isaanii ummatatti gabbaasanii dubbataa jiran. Manifesto isaanii gabbaasanii dubbataa jiran. Kanarraan isinii Itoophiyaan tun biyya akkamii jettee yoo naa himte biyya hijibaan bultu, biyya takkaa dhugaadhaan ummata isiin bulchin addunyaa tanarratti siraa barbaadanii biyya Itoophiyaati. Biyya hijibaan ummata bulchitu buufaadhaan, buufaa qofaan. Buufaan jiraatee saamichaa fi sarbamni mirgi dhala namaa osoo keessa jiraatu baate xiqqishoo wayyaa. Siigalee ummata bulchitu itti hijibuun hin barbaachisu, dhugaa itti himteeti bulchita. Siigalee amma waa'ee paartii biltiginnaa taammaan tanaa taa duraan OPDO turte. Isaan kana gize ilaalte maari namnummaan Rabbii isa uume sodaatu paartii biltiginnaa san badhaadhina paartii isaanii san keessa namni tokko Rabbii sodaatu hin jiru jara keenya. Hijibnummaan dilli maali? Filannoo dabarte dorgomaa takka osoo hin qabaatin Itoophiyaa impaayira Itoophiyaa san keessatti kophaa isaanii dorgoman. Maaliif? Yoo dorgomaa wajji dirree filannoo seenne paartii biraati wajji akka mo'atamu ni beeka sammuun isaanii. Filannoo tanarratti paartii ABO'tii fi Izeemaa tokkummaa Itoophiyaa paartii garii bakka isaan irraa fidan hin beeku. Paartii takkaa gurratti hin dhageen. Izeemaa dhagaa tur, ABO ni beeyi. Siigalee tokkummaa Itoophiyaa jettamoo walqixxummaa fi walabummaa Itoophiyaa jettamoo eessaa fidan takkaa gurratti hin dhageenye. Paartii akkanaa jechuu amma karaa ajandaa keenya isa guddadda bara. OPDO'n duraan gaafa nuti biyya keessa jirru sanitti waan dalagaa turte guyyaa filmaata gizee filmaanni gee waan dalagaa turte walumaan beeyna. Hunda keenya ka biyya keessa jiru ka biyya garaagaraa keessa jirus yeroo biyya turre sanitti waan isaan godhaa turan walumaan beeyna. Yeroo filannoon dhaloote gabbanii ummata keenya akkana isinii goona akkas isinii goona hijiba addunyaa tanarra hin jirre hijiban isinii galee ifiif iffilan mee waggaa 27 bulchite. Gaafa OPDO'n maqaan jijjiiratin dura waggaa 27 bulte. Guyyaa takka namni Oromoo fedhinnaadhaan OPDO'n haana bulchituu jette haana bulchituu jedhee namni tokko kaardii darbee fi filatee ni beeka hin beeku. Tun dhugaa lafa jirtu. Nama yoo ati waan biraa filatte achumatti ijatan tee dura ciranii
إيفي خنيسان تقتني خروجو خيسا بوسا تران as deebi'een nuun moo'ee jan achi dura osoo filannoon hin geenye dura waadaa hedduu uummataa seenan aana irratti isiniif akkas gosa godina irratti akkas ganda irratti akkas isinii goon buufaa tokkichisi rabbiin sodaatu reef wanni hin jeen tanaa tokkoon isaanii rabbiin sodaatu ammaan tana filannoo bara 2018 tanarratti dorgomuuf yaan ni moo'an akka itti moo'an hatanii moo'an malee filannummaan takka mee oppi biltiginnaan dhuguma saniin filannoo haqa qabeessa filannoo dimokiraasii mee haa gaggeessitu yoo zeeroo itti maraatan agartee zeeroon akkanaami oo fakkaatimi yoo zeeroodhaan hin beeyin filannoon dhugaasu yoo gaggeeffatu yoo hattan ammoo ni mootan hanna dhiisaati filannoo dhugaasan gaggeessaadha yoo isin sagalee takka dhibbarraa sagalee takka yoo argattan ani gana isiniifin sujuuda paartii biltiginnaati filannoo haqa qabeessa yoo gaggeessitan saayikoloojii akkamiin sammuu akkamiin ummanni kun na filataa jettanii yaaddan haadha ilmoo duratti gudeeda ilmoo haadha duratti ajjeeftanii haadha irra ciibsitanii mana hiyyeessaa diigdanii ilmaan namaa waraana jettanii guurtanii ficcisiiftanii waan balleessitan kana hunda osoo gartanii viidiyoos dura irratti dubbadheetiin ture namni mataanuma jabaataa namni ijanuma jabaataa namni akka oppiidiyootti biltiginnaa ammaan tanatti mata jabeenyaa fi ija jabeenya qabu addunyaa tanarratti argeen beeku saayikoloojii akkamiin nam ummanni kun nu filataa jettanii yaaddan gizi miidiyaa irratti ol baatanii paartiilee biraatii wajjin yaada dhaleessitan namni daa'ima haadha duratti ijjeesu haadha dura gudeetu haadha ilmaan biratti haadha gudeetu ummanni kun nu filataa jettanii akkamiin yaaddan qooy mana hiyyeessaa diigaa gibira waggaa tara lama tara sadi funaana akka seera mootummaan gubbarraa kennatti iktaara takkarratti gibirri qarshii 200 isin qarshii 20,000 namarraa guuraa jirtan kan qabne hidhaa ajjeesaa akka mee filannoo tan haquma qabeessaan geggeessaadha mee yoo abaawoon zeeroodhaan isin hin baasin ni garta hijiba dhiisaa waggaa 27 bulchitanii jijjiiramni dhufee jijjiirama wajji amata 36 guutuu fedhii Oromoo waan Oromoon itti duuteef ilmi Oromoo tokko itti du'eef takka hin deebifne takka Finfinneen ta ummata Itoophiyaa guutuuti sii kenneefi oppiidoo jechuun nama bar lafa akka biddeenatti kutee gurguratu kutee akka biddeenatti lafti Oromiyaa bara 1990 takka keessa kiiloomeetira iskeerii 6,000 turte arra 3,000 jirti kennitanii maa hin deebisi waggaa 5 kana keessatti maa hijibdan maa ummata sobdu filannoo haqa qabeessa gaggeessaadha paartii abaawootii dhiisaa waggaa 5 miti ji'a 5 ittiin fudhattu